Shaggar TV madda odeeffannoo haaraa chaanalii keenya subscribe like share fi comment gochuun maatii keenya ta'a. Shaggar TV Sablammoota adda addaa ofitti fuudhatee akka ofiitti ilmoo ofii godhatee faana jiraachaa sila jiru. Nutis akkasumatti kun amma naannoo Malkaa Gafarsaa keessayyuu aanaa Malkaa Gafarsaa kana keessatti lafa odaa bullallee jedhamu. Oromoo kaasee Silteerraa, Guraagerraa, Kiyyarraa, Sidaamarraa agartee oola kaayee takka lama jedhee warra lakkaa'een Amaararraa, Tigrerraa namni keessa jedhe. Itiyoophiyaa xiqqoo jirtu jechuudha. Kan nama warra jiru kun Itiyoophiyaa xiqqoo jirtu. ስሜን ሐምዛ አወል መሐመድ ይባላል። እስቲ እርሶ ጋር ያለው ሳተ ወይ ደግሞ ጉብትና ምን ይመስላል? እስቲ እስካሁን ድረስ ምንም ክፋት አለ እያላስ ደስ Shaggar TV madda odeeffannoo haaraa chaanalii keenya subscribe like share fi comment gochuun maatii keenya ta'a. Shaggar TV